Itoophiyaan baatii adoolessaa keessa hiriirtota mormii kumaan lakkaa'aman miseensota paartilee mormituuf gaazexeessota hidhaatti naqxe. Hojjettoonni eegumsa fayyaaf aangawoonni naannoo akka jedhanitti kanneen hidhaman keessaa hangi tokko vaayirasii koronaan qabamaniiru. Vaayirasiin kunis mana hidhaa humnaan ol namni keessatti heddumaateef waaltaalee yeroof namoonni keessatti hidhamanii jiran keessa tamsa'a yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii Saayimon Maarks Itoophiyaarraa gabaaseera. Erga COVID-19 argamee qabee hanga ji'a afuritti waaltaa wal'aansa vaayirasii koronaa magaalaa Zuwaay keessaa waan hojjetan hedduun turree jedhu hoogganaan narsoota gamasii Dambal Qaasim. Kan mirga lammiiwwan Oromoof qabsaa'aa ture weellisaa beekamaa aartist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuu isaan booda hokkara ka'een garuu haalli jiru jijjiiramee hedduu ko'oommanne. Kanaan kan ka'e kumaan kan lakkaa'aman hidhaman yoo xiqqaate namoonni 178 du'an jedhan. Dambaliif hojjettoonni fayyaaf aangawoonni naannoo akka jedhanitti hidhamtoonni kun hangi tokko vaayirasii koronaan qabamaniiru. Yeroo ammaa vaayirasiin kun daran tamsa'innaa yaaddoo jedhuun hidhamtoonni kun akka qorataman taasifamaa jira jechuudhaan obbo Dambal raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. COVID-19 argamee baatii 3 keessatti nama 2 qofaatu vaayirasii koronaan qabame. Torbanneen darbanii qabee garuu namoota 23 qabamuu isaanii galmeessine. Mana hidhaa keessa erga jeeqamni kun ka'ee as namoota 150tu kutaa tokko keessatti hidhamu. Kanaaf kan namoonni mana hidhaa keessatti vaayirasii koronaan qabamaniif jedhan. Gareeleen mirga namaa akka jedhanitti aangawoonni Itoophiyaa waxabajjii 28 erga Haacaaluun ajjeefamee booda miseensota gareelee mormituuf gaazexeessota hedduu himannaan utuu irratti hin dhiyaatin yeroo dheeraaf hidhanii jiru. Manneen hidhaa, waaltaaleen hidhaa kan yeroof manneen barnootaa akkasumas kuusaa meeshaalee keessatti namoonni humnaan ol heddumminaan hidhamanii jiru jedhu gareeleen mirga namaa kun. Mootummaan Itoophiyaa hokkara du'a aartist Haacaaluu booda dhaqqabe kan qindeesse adda bilisummaa uummata Tigraay jedhee himatus qabsaa'onni farra mootummaaf miseensonni gareelee mormituu Oromoo garuu hokkarri sun kan karoorfame mormitoota ukkaamsuuf kan hojjetamedha jedhu. Hoogganaan hospitaala Zuwaay Jibriil Sharbii waa'ee COVID-19 namoota hidhamanii jiran gidduu tamsa'uusaaf balaanni qabu VOA'f ibsaniiru. Erga Haacaaluun du'ee booda jeeqama uumameen namoonni hedduun vaayirasii kanaan qabamuu isaanii galmeessinee jirra. Dubartoonni 3 vaayirasii kanaan qabamanii magaalaa dhiyoo jirutti ergamaniiru. Namoonni itti dabalaa qabamuu isaanii ni shakkina, kanaaf qorannaatti dabalaa geggeessaa jirra jedhan. Kanneen vaayirasii koronaan qabaman keessaa tokko gaazexeessaa lammii Keeniyaa Yaasin Juumaati. Waldaan oduu gabaastota biyyootii alaa kan gaanfa Afrikaa manni murtii akka inni wabiin gadhiifamu ajajus hidhaa keessa tursiisamuu isaa mormuudhaan battala akka inni gadhiisamu iyyatee ture. Kamisa kaleessaa waaltaa kan mootummaa namoonni COVID-19 qabaman keessa tursiifamanitti ergamee jira. Ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa hidhamtoonni meeqa COVID-19 akka qabamanii jiran akka ibsuuf gaaffii dhiyaateef deebiin kenninee jedha oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa.